akkaataa daree keessatti argatan irraan ala argataniif afaan Oromootiin barnoota critical thinking karaa salphaa ta'een karaa hubatamuu danda'uun barattootaaf dhiyeessuudha. Har'a immoo waa'ee amaloota yookaan filosoofii maal disiipiliinota warra kaan irraa adda isa godha waan jedhu ilaalla. Kanaaf warri raatatan subscribe akka gootan, like akka gootan, akkasumas immoo share gootanii hiriyoota keessaniin akka dhaqqabsiiftan isin qaabsisa. Namni keenya guyyaa irraa basic features of philosophy amaloota filosoofii disiipiliinota biraa adda isa godhu ilaalla. Akkuma beekamu disiipiliinonni hundi isaanii amala mataa mataa isaanii qabanii akkasuma immoo filosoofiin amala mataa isaa ni qaba. Kanaaf isaan kun maali waan jedhu gadi fageenyaan ilaalla. Tokkoffaan philosophy is a set of views or beliefs about life and the universe which are often held uncritically or without question. Filosofiin malli isaanii jalqabaa tuuta ilaalchaa, yaadaa fi amantaa waa'ee jireenyaa namni tokko qabaatu yookaan waa'ee yuunivarsii kanaa, uumama walii galaa kanaa, addunyaa kanaa garuu yaada namaa keessatti osoo gaaffii irratti hin kaasin kun maali jedhanii osoo qorannoo gadi fageenyaan gaggeessin namoonni jireenya isaanii keessatti yaada isaanii keessatti qabatanii jiranidha jechuudha. Inni kun having a philosophy qabaachuu jechuudha. Uninformal personal attitude yaada dhuunfaa, ilaalcha dhuunfaa dhimmoota kamiinuu ilaalchisee namni qabu jechuudha. Namni hunduu ilaalcha mataasaa, yaada mataasaa hin qaba, amantaa mataasaa hin qaba. Waa'ee yuunivarsii kana keessa waan jiru hin qabu. Fakkeenyaaf du'aan booda akka jireenyi jiru ni amana namni, amantaa qaba. Garuu du'aan booda jireenya jechuun maal jechuudha jedhu kana hin gaafatu yoo ta'e having philosophy jedhama. Kanaafuu filosoofii jechuun walitti qabama tuuta yaadaa akkasumas amantaa waa'ee jireenyaa irratti xiyyeeffate, waa'ee yuunivarsii kana irratti xiyyeeffate garuu namni yaada isaa keessatti, sammuu isaa keessatti qabatee jiru jechuudha. Lammaffaan philosophy is a process of reflecting on and criticizing our most deeply held conceptions and beliefs. Kana jechuun immoo formally doing philosophy ilaalcha qabnu sana, yaada qabnu sana akkasumas amantaa qabnu sana ibsuudhaan, yaada kennuudhaan, ibsa gahaa akkasumas immoo qorannoo assessmentii kennuudhaan yeroo nuti wanta sana gadi fageenyaan ilaallu doing philosophy. Kanaafuu philosophy jechuun yookaan kan filosoofii calaqqisiisu qabaachuu qofa osoo hin taane yaada qabaachuu osoo hin taane yaada sana ibsuu danda'u, qoruu danda'u, evaluate gochuu danda'u. Filosoofii qabaachuu fi filosoofii hojjechuu yookaan filosoofii hojiirra oolchuun walirratti hirkata. Kanaafuu having philosophy is determinant for doing philosophy. Doing philosophy is immoo having philosophyidhaaf baay'ee barbaachisaadha. Wanti jiru tokko calaqqisuu qaba. Wanti calaqqisu tokko immoo jiraachuu qaba. Waan hin jirre ibsatti laachuun, barnoota itti laachuun, hubannaa itti kennuun hin danda'amu. Kanaafuu maal barbaachisaa? Both having and doing philosophy are important. Yaada sana karaa critical ta'e gadi fageenyaan cimsee kan inni hubachuu danda'u, reflector gochuu kan hin danda'u yoo philosophy qabaatedha. Doing philosophy jechuun maal jechuudha? It is a philosophical ilaalcha falaasamaa qabaachuu jechuudha. Ilaalcha falaasamaa qabaachuu yookaan yaada falaasamaa qabaachuu jechuun maal jechuudha? Tokko dhugaa barbaaduu jechuudha. Dhugaa barbaaduu akkasumas immoo gadi fageenyaan xiinxaluu mirkaneeffachuu jechuudha. Gama bal'aa nama qabu akkasumas immoo nama danda'u jechuudha. Yaada garaa garaa dhimma tokkotti akka ofiisaatti yaadatu hin taane kallattii garaa garaatiin, daayirekshinii garaa garaatiin osoo yookiin nama ilaalu jechuudha. Kanaafuu philosophize gochuudhaaf, falaasama gaggeessuudhaaf yookaan filosoofii hojjechuudhaaf tokko filosoofii dubbisuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo dubbisuu qofa osoo hin taane filosoofii beekuun murteessaadha. Filosoofii dubbisuu qofti filosoofii beekuu nama hin gargaaru waan ta'eef
Filosoofii dubbisuu qofaan filosoofii beekuu hin dandeenyu. Gama biraan argumenteeshin iskilii dandeettii argumentii keenya cimsachuu nu barbaachisa. Dandeettii waa falmuu, waan sana mirkaneessuu, dhugaa sana baasuu, yaada sana adrees gochuu sana qabaachuun nu barbaachisa. Akkasumas immoo teeknika analisisii xiinxalaa garaagaraa qabaachuun isaan kanas immoo hojiirra oolchuun murteessaadha. We have to also appropriate a body of material. Waan sana kan gadi fageenyaan of keessatti qabate karaa sirriin irratti arguun yookaan filosofaayiz goon maateriyaala jabaa yookaan maateriyaala qabaachuun nu barbaachisa. Waan sana ibsuu danda'uun, calaqqisiisuu danda'uun, arguu gochuu danda'uun, kilaarifaayii gochuu danda'uun qabna sun yaada murteessaadha. Inni biraa beekumsa kuufachuun qofti hubannaatti nama hin geessu. Namni beekumsa waan qabuuf hubateera jechuun hin danda'amu. Kanaafuu beekumsi hubannaadhaaf murteessaadha. Garuu beekumsi qofti hubannaadhaaf nama hin gargaaru. Kanaafuu beekumsa kuusuu qofti waan tokko gadi fageenyaan akka nuti ivaaluweet goonuuf yookaan madaalluuf nu gargaaru beekumsa kuufachuun qofti. Beekumsa qabaachuun qofti gahaa miti. Kanaafuu beekumsa waan qabnu sana informationii qabnu sana hubachuun murteessaadha. Fageenyaan waan tokko madaaluu, qorachuu, xiinxaluu irratti filoosoferoonni, tiyooloojiyan, saayintistiin valuation mekaanizimii yookaan istaandaardii mataa isaanii waan qabanii fi yeroo baay'ee irratti walii hin galan. Inni immoo sababiin irratti walii galuu dhabuu isaanii immoo wantoota armaan gaditti caqafaman kana. Inni tokko muuxannoo dhuunfaa isaanii garaagaraa waan qabanii fi kan biraa aadaa garaagaraa, kaalcharii garaagaraa keessaa dhufuu danda'u. Gama biraatiin immoo barnoonni tireeningii isaan jireenya isaanii keessatti fudhatan dhiibbaa irratti gaggeessaa. Inni biraan addunyaa jijjiiramaa daayinaamik taate kana keessa jiru waan ta'eef walii galuu dhiisuu danda'u. Hawaasni dhalli namaa jijjiirama argisiisaa jira. Sosaayitiin jijjiiramaa jira. Uumamni hunduu jijjiiramaa jira. Kanaaf irratti waliin galan. Gama biraatiin sababa irratti walii galuu dadhabuu isaanii tokko muuxannoo dhala namaa jireenya dhala namaa ragaa qabatamaa fi guutuu ta'e hin qabne keessatti waan qorataniif waan sana waan laalanii fi irratti waliin galan. Haa ta'u garuu disagrimentiin haa jiraatu malee waan tokko madaaluu irratti kallattii garaagaraa ilaalcha garaagaraa qabaatan iyyuu malee filoosoferoonni waan kana qoruu, egzamaayin gochuu, ivaaluweet gochuu isaanii ittuma fufanii maateriyaalota jiran irratti hundaa'anii jechuudha. Inni sadaffaan philosophy is a rational attempt to look at the world as a whole. Philosophiin raashinaal karaa ta'een addunyaa walii galaan ilaala malee specifically ilaala. Philosophy has no specific field of study jenneerra. Waan qoratu specific ta'e hin qabu. Kanaafuu as a whole life as in its totality hubachuu yaala. Conclusionoota yookaan gudunfaalee yookaan argannoo saayinsiirraa, muuxannoo namaarraa, amantaarraa, ilaalcharraa, aadaarraa dhufan kana iddoo tokkotti walitti sassaabee world view tokko uumuu barbaada. Dhaabbata reliable ta'e tokko world view akkaataatti jireenya addunyaa kana hubatan tokko uumuu barbaada. So it tries to see life in its totality. Walumaa galatti ilaala. Philosophy attempts to bring results of human inquiry, muuxannoo namaa, qorannoo namaa, ilaalcha namaa, beekumsa namaa kan bifa amantaatiin jiru, bifa seenaatiin jiru, saayinsiidhaan jiru, akkasumas kallattii garaagaraan jiru kana iddoo tokkotti walitti qabuudhaan hiikaa itti kenna, interpretation itti kenna. Inni arfaffaanii wanti filosofii adda isa taasisu disipiliinota biroorraa philosophy is a logical analysis of language and the clarification of the meaning of words and concepts. Philosophiin tokko karaa loojikaala ta'een, karaa raashinaal ta'een afaan xiinxaluudhaan akkasumas kilaarifaayi qulqulleessuudhaan, ibsuudhaan jechoon hiikni jechootaa fi yaada rimiinsummaan akka lafa qabu. Kallattii garaagaraatiin meetodoota garaagaraa fayyadamanii filoosoferoonni isa kana kilaarifaayi gochuu barbaadaniiru. Jechi tokko maal akka ta'e, termiin tokko maal akka ta'e, akkasumas immoo faayidaa fayyadama afaanii keessatti gahee maalii akka inni taphatu lafa kaa'aniiru. Fakkeenyaaf what the word game inni jedhu kun maal jechuudha ibsu.
kilaarifaayi gochuun termoota kana afaan keessatti fayyadamuudhaan yookaan linguistic philosophy fakkeenya fudhachuu dandeenya. Inni kun akkaataa kana lafa kaa'aa. The word life me maal jechuudha? Life jechuun maal jechuudha? Isa kana hiika itti kan karaa logic ta'e, karaa amansiisa ta'e, karaa hubatamuu danda'u. So kaayyoon filosoofii yookaan gooliin filosoofii inni ijoon tokko confusionii akka namni akka hubannaa hin dhabne yookaan bita itti hin galle akkasumas immoo nonsense yookaan faayidaa wanni hin qabne wanti namatti hin tolle termoota saayinsii keessatti jireenya guyyaa guyyaa keessatti fayyadamnu kana isaan kana hiika itti kennuudhaan confusionii akka uumamneef gargaara jechuudha. Inni biraa philosophy is a group of perennial problems that interest people and for which philosophers always have sought answers. Philosophy probleemota yookaan issuuwwan jireenya namaa keessatti guyyaadhaa gara guyyaatti deddeebi'anii mul'atan. Akkasumas namoonni waan sana irratti xiyyeeffannoo kennanii ilaaluu fedha qaban, hubannaa qaban, waan barbaadan isaan kana akkasumas immoo wanta kanaaf immoo filoosoferoonni waan guyyaadhaa gara guyyaatti deebii kennuudhaaf xiyyeeffatan. Kanaaf dhimmoota kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf philosophy inquiry into the deepest problem of human existence. Kanaafuu rakkoowwan issuuwwan jireenya namaa keessatti mudatan isaan kanaaf deebisuudhaaf. What is truth? Dhugaan maali? Dhugaan amma yaada walii galaati. Dhugaan akka amantaatti jira. Dhugaan akka saayinsiitti jira. Dhugaan akka yaada nama dhuunfaatti akka hawaasaatti jira. Isaan kana walitti qabee dhugaa jechuun maal jechuudha seeru. Kanaaf what is life and why I'm here? Jireenya jechuun maal jechuudha? Ani immoo maaliif hin jiraachaa jira lafa kanarra? Isa jedhu kana gaaffii waan akkasii kana irratti xiyyeeffatan. Kun gaaffii manuma hundaati. Wanti lafa kanarratti uumame kun maaliif uumame isa jedhu. Why is there anything at all? Maaliif uumame? Maal faayidaan isaanii? Inni biraa gaheen jireenyaa life yuunivarsiitii guddaa kana keessatti iddoon isaa gaheen isaa waliin isaa maali isa jedhu. Why do people struggle? Maaliif namoonni kan isaan tattaafatanii mirga isaaniif kan isaan falmatanii akkasumas haqaaf maaf falmatu or boriif jiran jireenya borii keessatti adeemsa borii keessatti maaliifidha kan isaan struggle godhanii isa jedhu. Inni biraa what do concepts like and justice right warri jedhamu kun yaadrimee maal isaanii akkasumas hawaasa tokko maaltu hawaasa gaarii godha what are the marks of good society what are the genuine value of life gatiin jireenyaa inni dhugaan maali akkamittiin immoo jireenya gaariin argamuu danda'a what is beauty miidhaginni maali should religion count in person's life amantaan jireenya namaa keessatti gatii qabaa faayidaa maalii qaba is there a possibility of life after this jireenyaan du'aan duuba jireenyi hin jiraayyuu waan akkasii hin jiraayyuu jedhanii gaafachuun where does knowledge come from and can we have any assurance that anything is beekumsi eessaa dhufa akkasumas immoo wanti hundumtu dhugaa ta'uusaa mirkaneessuu dandeenya waan sanaaf ragaa qabatamaa qabna isa jedhu irratti xiyyeeffata. Isaan kana deebisuudhaaf gaaffiiwwan akkasii kana deebisuudhaaf tiyooronni garaagaraa develop ta'aniiru. Akkasumas immoo system of thought sirni yaadaa hedduun develop ta'anii fakkeenya idealism, realism, pragmatism, analytic philosophy, existentialism, phenomenology and process philosophy fi kan kana fakkaatan baay'een isaanii develop ta'aniiru. Iddoo kanatti tiyooronni kun barbaachisoo miti sababiin isaa qomoon koorsiidha waan ta'eef isaan keessa lixuun hin barbaachisu. Kanaaf kilaasiin keenya har'aa kana fakkaataa waan hordoftaniif galatooma. Sanyii Akaadaamii subscribe, share, comment, like gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessan warra Akaadaamii kana quba hin qabaanne akka isaan quba qabaatan akka isaan miseensa ta'an isaan gargaara isaanitti erga. Oolmaa turtiin afaan qabaattaniif guddaa galatooma.